السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمع كفون الكمبيوتر تنبلين كي نجيك أبدني أكيس نجيك أبدن إن شاء الله دين كبا نسمع كان كبا الحمد لله نسمع بقى نجيك أبا تاني نجيني كي سنبك موجرتين سنبرا جرات سنين زرا إن شاء الله رس فيديو براتي وريدي بنجرا هنقل مو فيديو نوردها سنين زرا arantana zeyiti yookiin qibati suudha mataadhaaf baay'ee fayyaduu fi faayidaa saafin kiyyaan kan arge isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Zeyitiidhaan asitti argamu kanarraa faayidaa iddoo argachuu yoo itti fayyadamtan jechuudha. Inni kuni kastar oiliidha jechuudha. Kun dammootu kokonaatiidha jechuudha. Kokonaat oiliidha. Isheen tuni dammootu magartanii akkuma agartan kana yoo baay'ee illee isin mul'achuu baate suuraa isii asirra isinii kaa'achuudha. Viidiyoo kana dhumarra isinii kaa'a. Heer fuud foormulaa jetti viitaaminiidha jechuudha. Kinoo keessatti yoo agartan itti fayyadamee jira jechuudha. Walakkaa keessatti gaddeebitee jirti. Yoo isinitti mul'atte yoo isinitti mul'achuus baatte bittanii agartan jechuudha. Akkasii hedduu tokko rifeensa keenyaa laafisuudha baay'ee gahee guddaa qaba jechuudha. Isaan kunniin sadiin jechuudha. Zeyituunas yoo harkattan itti dabalachuun baay'ee bareeda jechuudha. Zeyituun wajjinis xaqqabamee argee jira waan ta'eef mana bira hin jiru isiniif finne itti yoo xaqqabamtan rifeensa goggoguuf baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee tokko laafisaa lasas godha jechuudha. Rifeensi ciccituudhaaf jechuudha. Rifeensi wanti ciccituuf rifeensi keenyaa yoo jabaata ta'e baay'ee ciccita jechuudha. Baay'ee nama dhibas baay'ee ciccitas. Gartuu rifeensi yoo laafe dammootu hin ciccitu. Marguufillee baay'ee nama dhibu jechuudha. Maaliif garuu rifeensi kamuu inuma yaa'a. Haa ta'u garuu baay'ee akkasi ciccitee akkasitti yaa'u malee rifeensummaan innumaanuu inuma yaa'a. Haa ta'u garuu rifeensi ciccitutu baay'ee badaadha. Rifeensi ciccitu hin dheeratus. Bakka ciccaba qabaa baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Rifeensa akkasisanii fidammootu isa kana jechuudha. Qibaatii tana bakka hundaa'uu hin jirti. Ordaan irrallee hin jirti. Dukkaana irrallee hin jirti jechuudha. Dukkaana irrattis argachuu dandeessanii ordaa irrattis argachuu dandeessan jechuudha. Maallan isiillee maallaqa guddaa miti. Maallaquma xiqqoo takkaan bittu jechuudha. Akkasitti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'ee tokko bareedduudha jechuudha. Ishee kana yeroo jalqabaatiif akkaataa itti fayyadamtan isa kana jechuudha. Heer fuud foormulaa kan jedhu kana jechuudha. Isa kana maankaa tokko yookiin yoo mataan keessan baay'ee kan ta'u ta'e rifeensi keessan baay'ee yabbuu kan ta'u ta'e maankaa lama irraa kuttanii kobbee wayiitti jechuudha. Sababiin wanta xiqqoo tokkotti kan itti baxaxuudhaaf isiniif tolu tokkotti jechuudha. Zeyitii kaastar oilii kanallee isaanis maankaa tokkotti qiccanii kokonaat kanallee itti qiccanii zeyituunas yoo qabaatan jechuudha itti qiccanii achi booda miks waliin gootan jechuudha. Sirriitti miks waliin gootan jechuudha. Foolii isaas kan nama jeequumti jechuudha. Isheen kun baay'ee urgoofti qibaatiin kun jechuudha. Baay'ee tokko urgoofti. Foolii isii baay'ee tokko bareeddu waan ta'eef jechuudha. Achi booda seeraan miks gootanii mataa rifeensa keessaa addaan qabdanii hiddarraa kaastanii hanga qarqaraa jechuudha. Hiddarraa kaastanii hanga qarqaraatitti jechuudha seeraan itti dibdan. Erga itti dibdanii kaatanii dammootu ummatti qabdanii fistaalii baay'ee haphii ta'een jechuudha martanii wanta tokko baay'attanii akkasitti buluu hin dandeettan jechuudha. Ganamuu ofirraa dhexxan jechuun wanta akka rakkoota akkasuma irra hin geessu jechuudha. Hanga fe'ee osoo isin keessa taa'ee jechuudha. Ganama san ofirraa dhexxan jechuudha. Maaliif yeroon kun amma dho'a waan ta'eef guyyaa waa dibatanii hojii hojjechuun baay'ee namatti ulfaata. Sababa saniifuu halkan gizee raftan dibattanii seeraan rifeensa keessan miks gootanii seeraan dibdanii jechuudha. Seeraan dibdanii ganama fajrii jechuudha. Seeraan ofirraa dhexxan shaampoo fi kondiishinarii isiniif ta'uun jechuudha. Ofirraa dhexxan jechuudha. Ergasii booda akkasitti ofirraa dhexxanii booda dammootu ishee kana xiqqeessanii jechuudha. Rifeensa keessa addaan qooddanii xiqqoosii jechuudha. Akkasumatti hin baay'annetti yeroon kun dho'aadha waan ta'eef akka inni isinitti hin baay'annetti keessa isaa kanatti haa dhooftanii
walitti ishimtanii dhiistan jechuudha. San boodatti rifeensi keessan kan dura jabaatu baay'ee tokko laafaa baay'ee tokko latas jedha. Bakka inni waanuma bakka istooshaariidhaan waan sirreessitan fakkaata jechuudha. Rifeensa istooshaariin sirreessuu irraa zayitii garaagaraa bitanii ittiin sirreessitu wayyaa irraa wayyaadha. Istooshaariin uummata akka faayidaa hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan bakka inni ibidda waan ta'eef rifeensa keenya baay'ee miidhagsuudha. Kanaafuu zayitii kana itti fayyadama. Yeroo itti fayyadamtan hin argitan jechuudha. Baay'ee laafisteeshiin tun rifeensa keenya laaffisuuf gahee guddaa qabdi jechuudha. Isheen kun jechuudha viitaaminiidhaas kan ilaala. Isinitti mul'ata jechuudha. Baay'ee rifeensa keenya laaffisuudhaaf gahee guddaa qabdi. Laaffisuu fi dheeressuu keessattis gahee guddaa qabdi jechuudha. An ofii kiyyaatti xaqqabamee waan argeef yeroo hedduu irratti xaqqabamuu jammare. Yeroo hedduutti xaqqabamee waan argeef baay'ee tokko fooliisii illee baay'ee maraadhas nama jedha. Bakka shittoodhaan garaagarummaa hin qabu fooliisii uummata akka wanti hin jeetu fakkallee hin qabdu jechuudha yeroo xaragattanis. Saniifiyyuu yeroo takka osoo hin taane yeroo hedduu bibbitaa itti deddeebisaa ilaalaa jechuudha. Zayitii tokko qofa xaragatanii zayitiin kun mataa kiyyaaf naa hin ta'u jechuu irraa zayitii hedduu walitti dabalanii yeroo xaragatan baay'ee gaariidha. Siniin jedhan gama kan kooti. Ani zayitii tokko hin fayyadamu. Zayitii hedduu walitti naqee hin fayyadama. Keessaa zayitii rifeensa kiyyaaf hin taanes hin beeka garuu zayitii rifeensa kiyyaaf hin taane yommuu zayitii biraatii walitti miksii yoo ta'e hin ta'a jechuudha. Zayitiin kamuu rifeensaaf ta'uu hin didu. Fakkeenyaaf zayitiin kokonaatiin kun jechuudha. Rifeensa akka rifeensa Afrikaa kanneen hin jajjabeessa. Fuduraa caalaa jajjabeessa. Fuduraa caalaa kukuta jechuudha. Kophaa yoo ofitti baay'istanii kan dibatan ta'e jechuudha. Garuu kaastar ooyilii kana argattanii yeroo bitattanii isa wajjin waliin miksii gootanii zayituun itti dabaltanii kan xaragatan ta'e baay'ee tokko faayidaa qaba jechuudha. Baay'ee tokko mataa keessanii rifeensa keessan dheeressuudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu itti xaqqabamaa ilaalaa isiniin jedha. Baay'ee tokko bareedaa ofii kiyyaa waan itti xaqqabameen argee fi mataa laaffisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Akkasuma dheeressuus mataan garuu dura rifeensi keenya dheerachuun duratti laafuudha jechuudha. Rifeensi kamuu yoo laafe dheerinni hin dhibu. Garuu rifeensi baay'ee yabbuu ta'ee laafuu baay'ee jabaataa kan ta'e jechuudha. Cinciccitaa yeroo hiiktanii, yeroo filtanii, yeroo miicanii cinciccitaa rifeensi dammootu olii hin deemu jechuudha. Gadi deemu malee. Kanaafuu jechuudha rifeensa keessan seeraa yoo qabdan rifeensi nama kamiifuu dheerachuu hin didu. Matakka dheerachuu hin didu. Numaan dheerachuu garuu seeraa yoo hin qabni dammootu rifeensi hin guddatu jechuudha. Keessattuu ishee kana sirriitti fayyadama. Baay'ee takka rifeensa laaffisuu keessatti gahee guddaa qabdi jechuudha. Takkatti irratti hin agartan yoo takkaayyuu bittanii yeroo hanga dhumaa hanga isin dhumtutti xaxuuftanii ilaaltan baay'ee tokko rifeensa laaffisuu keessatti gahee guddaa qabdi jechuudha. Dammootu rifeensa keenyas filaa fakkeenyaaf rifeensaan filan jechuudha. Filaa jechuudha. Filaa rifeensa keenyaaf fayyadamnu filaa gurguddaa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif jennaan filaa xixiqqaan baay'ee rifeensa ciruuf inni dammootu baay'ee rifeensa cira jechuudha. Saniifuyyuu filaa gurguddaa fayyadama. Filaa gurguddaa yoo fayyadamtan dura jalqaba filaa gurguddaadhaan filtanii deebitanii fakkeenyaaf filaa akkanaa kana jechuudha. Nama filaa kanaan xaqqama baay'ee guddaadha. Akka filaa Itoophiyaa kan jira baay'ee guddaadha jechuudha. Ilkaan isaa kana ilaala. Baay'ee guddaadha. Isa kanaan fayyadama jechuudha nama. Baay'een hin kukkutu mataa. Hin kukkutu bakka seeraan filaa yoo isa dammootu isaan filee fayyadammootu ishee tanaan takkama jechuudha. Ishee tanaan jedhama. Ishee tana qofaa yoo tokkoffumarraa jalqabumarraa ishee tanaan filtan baay'ee kukkutti jechuudha. Saniifuyyuu mataa keessan seeraan qabadhaa. Seeraan sirreessaa filaa gurguddaa jechuudha. Filaa mataa rifeensa keessaniif ta'u guddaa jechuudha. Kan isaa babbanaa ta'een jalqaba fixxanii achi kaatanii filaa kaan irra deebi'uu hin dandeessan jechuudha. Yookaan dammootu filaan sin jalaa ciccituu danda'a jechuudha. Rifeensi sin jalaa ciccituu danda'a jechuudha.
Kanaafi hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. YouTube kiyya kana share godhuu, subscribe godhuu, like godhuu hin dagatinaa siin jedha. Oromoon malee hin qabdu, walaa jajjabeeffannu. YouTuberoota Oromoo kamiyyuu jajjabeessaa siin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.